Egaa hordoftoota keenya amma karaa itaalee deeman jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya meeshaan ani bite isa maalidha kuni maalidha? Kottu beda kot. Congratulations. Ashama akkam jirtan hordoftoota Diidaa kan biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya akkuma yeroo mara beekamu isin bira haa ga'u isin jedha. Hordoftoota Diidaa egaa Itaaleen osoo wanta tokko hin beekin jechuudha gabaadhaa biteetoo dhufeetan jira ilma kiyyaaf jechuudha. Innis maalidha? Ilmi kiyyaa akkuma argaa jirtan jechuudha ji'a jaffaa aduu sanbata guddaa qabata. So aduu sanbata guddaa akka baarzideetti kabajna jechuudha hordoftoota keenya. So isa saniif jecha jechuudha Itaaleen yaada kana osoo itti himinuu jechuudha makiinaa inni irra taa'ee deddeemuuf jechuudha fi uffata adda addaa biteetan dhufee jira jechuudha. So Itaaleen kana waan hin beekneef amma biteetoo dhufeetan jira amma manaa bahuu kiyya amma dhalaa dhufuu kiyya ani alan jira barri akkuma argaa jirtu asin jira akkuma argaa jirta. So isheen daa'ima naa ta'ee wajjin raftee jirti waan ta'eefu akkuma viidiyoo argaa jirtan kana jechuudha riikaardii gochaa ta'u jechuudha ishee bira dhaqee jechuudha kan Itaaleen wanta haaraa sitti agarsiisan jedhanii hordoftoota Diidaatiif reaakshiniin ishee maalidha? Yaadni ishee maalidha? Hin gammaddu immoo hirrifatti immoo maalidha? So meeshaaleen uffatallee jechuudha ishuma wajjin agartan waan ta'eefu haga dhumaatti na waliin ilaalaa na waliin hordofaa isin jedha. Baay'een isin jaalladha isin kabaja. Subscribe gochuu akka hin raaffanne. Egaa hordoftoota keenya amma karaa itaalee deeman jira. Meeshaan ani bite isa kana. Itaalee. Kaayee yeroo tokko. Kaayee wanatee wanta wayii tan bitee dhufee kuntu kaayee meeraa. Kaayee kinu. Kot kaayee. Kot. Kot. Maalidha kuni maalidha? Kot beda kot. Congratulations. Uffata illee biteetan jira. Nando. Hordoftoota viidiyoo irrii bakka itti akkaataa jiru. Mannaas bituu kuula kanan qarasii. Maal sitti dhaga'ame? Oh my God. Hin bareedaa? Waayee bareedaa. Hin bareedaa ture? Akka muraasa si godhaa ta'e garuu. Akkoo bakka diddiitti akka kanaan yoo itti kaate akka kanaan maal sitti dhaga'ame? Baay'ee bareedaa jechuudha. Dasuma. Daa'ima keessa gochuu bicha. Ani sama dhaqee ture. Kursaaf bakka hin ta'a. Akkasii miti? Kanaan egaa hordoftoota keenya
Mars telegram. Nam bita akkamitti beekamu bitta jedhee yaani jechuun itti sitti meera garuu maal gaarii maal akka namaatti guddisi maal naan jedheeyyu na meeshi uffata keessa baase laala Even kanatu na riffattisiinta wannaas mee uffata keessa caammaan isaa ta'u jira akkuma argaa jirtan baay'ee gammadde baay'ee bareeddi eeshi uffata moo baase oh my gosh karabaata qaba garte azor ay filala ira garuu taafee amma inta ande no te jannate bakka wow ay arradidaan hin danda'amne Inna mas ragami yaada jirmeetti. Ay dhugaa dubbachuudhaaf bakka baay'ee gammadee dasnee dheera. Akkasii miti. Uffatichi immoo baay'ee bareeda. Tunillee baay'ee bareeddi. Caamichi jechuudha. Caammaan akkanas jira. Hin jira maal waama jaala kuni. Hanga kotteen isaa jabaatutti jechuudha. Garuu kotteen isaa xiqqishu. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa inni kuni birrii 400. Inni kuni uffata kana muudhaa Itoophiyaa keessatti ilaali meeshaan akka isin akka waddare dhugaan isin jedha. Kuni onosaati. Dhugaan isin jedha akkatti akka waddare jechuudha. Inni kun immoo birrii 1,000. 1,000 kun. Makiinaan kun immoo jechuudha. Taagaa malee. Targaan qabdu. Soostanya waganii malee. Soostanya waganii malee birrii meeqa? Birrii 4,700. Duraan gantee 2,000 iyyuu. 4,700 duraan 2,000 ture. Egaa hordoftoota kabajamtoota diidaatiif normaali. Meeshaan yeroo ammaa baay'ee nama jibbisa uffanni illee nama jibbisa baay'ee hundi ta'e ilaala inni kun 1,000 duraan 300 fa'aa ture sammuun keechan 180 digirii 180 akkatti irra deddeettanii zoortan agartee adda kanaaf kun akkana kun duraan birrii 50 birrii 100 kun tun birrii 50 turte ay abdaarni isaanii adda garuu ani yeroo san jechuudha bara 1940 irratti jechuudha birrii sumurii dhaan bitee bitan 1940 konkolaataan taargaa malee soostanyaa waganii malee jechuudha inni kun jechuudha birrii 1,000 ture amma 4,700 ijoon yeroo keessan jechuudha yeroo ajaa'ibaa jechuudha so isa kana kabajamtoota diidaatiif maatis dhagaamee garbuudhaaf natti toleeraani Egaa hordoftoota kabajamtoota diidaatiif egaa akkuma argaa jirtanii ilma keenya irra teechisnee jirra akkuma argaa jirtan baay'ee ittiin normaalii ittiin bashannanaa jira akkuma argaa. Itti tole. Kottee isaa akkuma argaa jirtan. Garbuudhaaf itti toleera jechuudha. So isa kana tuumanta jettu jira. Baay'ee galatoomii barbachuudhaaf kun anaaf baay'ee jechuun ana guyyaa guutuu na dadhabsaa waan ooluuf ani isa waliin waan ooluuf ammaan booda istoodha mana fincaanii deemuuf waan bara akka barbaade deddeemuuf namatti ulfaata daa'immattiin waan amma nu jalqabdeef bakka ono jetti deemuudhaaf barbaada inni kufaana kanaaf baay'ee sodaachaa tureeyyu galatoomii baay'een si jaaladha kiyya thank you so much galatoomii